Gootonni Oromoo karaa uummanni Oromoo bilisummaatti argatanidha. Karaa uummanni dadammaqiinsa argatanidha. Goota guddaa uummanni Oromoo jaallatuu fi kabaju keessaa inni tokko Eebboodha. Eebbisaa Addunyaa. Namni seenaa isaa hin beekne akka bishaan gabatee irraatii gara argetti jallataa jedhe. Eenyu Eebbisaan? Amma xumuraatti nu hojii tura. Eebbisaa Addunyaa. Abbaa isaa obbo Addunyaa Jaalataa fi haadha isaa Addee Sannaayee Kabbadaa irraa Bitootessa 10 bara 1962 godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa Jaatti dhalate. Eebbisaan umrii dhuma isaa daa'imummaatidha. Mucaa beekaa, mucaa qabbanaa, amala qabeessa, mucaa alaafis manaafis abboomamu, xiqqaa fi guddaan kan jaallatamu ture. Sammuu nama guddaatu irraa dubbate. Kallattii nagaa fi jaalalaan itti dhaqnaan eenyuuf iyyuu ni ajajama. Maanguddoos ta'e dargaggeessi yoo argatani innasuma asii fi achi fiigeeti dhimma ergamee fi xumura. Karaa xiiqiin qabnaan garuu morma isaatu cita. Maarree Eebbooni mucaa kennaa addaa qabudha. Kanaaf mukaa fi baalatu isa jaallataa jedhu. Maarree kabajamtoota keenya Eebboonni amala isaa gaarummaa kanarraa kan ga'e hawaasni naannoo isaa jiraatu hundi isaanii Mucee jedhanii maqaa maasoo moggaasaniif. Kan Eebbisaa qofa osoo hin taane kan haadha isaa jijjiiranii Harmee Mucee jedhanii moggaasaniif. Har'aan kanallee magaalaa Dambidolloo keessa ijjatanii mana Harmee Mucee nageessaa yoo jedhani namni ijaan hin arginellee fuudhee mana haadha Eebbisaa nama geessa. Isaan hedduu turan. Ati garuu tokko weellistee fi malee jettee magaallee koo jaalala lallabuun mee maal qaba rakkoo? Har'as hiikaa jira Oromoon hibboo kee dubbii bilisummaa faarsa gitaarri kee. Guyyaanis daddarbee fakkaates kam turu sanyii ta'u malee tortoruun hin jijjiiru. Sanyii filatamaa ta'ee siif faca'e ilma keetti boonii koorii Harmee Mucee. Ilma keetti booni koorii Harmee Mucee. Kabajamtoota daawwattoota keenya Eebbisaa Addunyaan nama qabsoo keessatti argame. Eenyuun jiruu keessan wajjin akkamitti wal fakkaata? Seenaa isaa kanarraa wanta baay'ee baradhu jennee abdanna. Amma xumuraatti nu wajjin tura. Akkas jedhu afaan Oromoo afaan isa guddate ittiin baratamee sadarkaa har'arra jiru kan caalaa akka fagaatuuf kaayyoon hojjechuun isaa iccitii seenaa Eebbisaa keessatti galmee seenaati. Barattootaa fi ilmaan Oromoo 10s 100s 1000s hanga argee muka jalatti yaa ta'u mana barumsaatti walitti qabuudhaan qubee afaan Oromoo nama barsiisaa turedha. Hojii Eebbisaan hojjetu kana kan argan ilmaan Oromoo magaalaa Dambidolloo eenyummaan isaanii kan keessatti biqilee gara isaa imaluun eenyummaa isaanii fi qubee afaan Oromoo Eebbisaa irraa barachuu jalqaban. Baay'inni isaanii dabalaa deema. Gochaan gooticha kana wayyaanee garaa goggube. Baricha uummanni Oromoo qubee afaan Oromoo hin barattan. Diina waliin falmii guddaa ture. Gochaan Eebbisaa kun daandii diinummaa wayyaanee ta'uu fi karaa irraa
hin imalchiisin hin hafne. Maarree baricha dargiin kufe wayyaaniin ammoo aangoo qabatte. Barri kuni 1983 eebbisaan qormaata biyyoolessaa kan yuunivarsiitiitti seenan fudhate. Qormaata kana fudhateen barsiisaa qubee barsiisuu jalqabe. Gidduunuma kana magaalaa eebbisaan keessa jiraatu Dambidolloo Abaa'oon buufata waraanaa guddaa dhaabbate. Maarree yeroo kana eebbisaan haalli jireenya uummata Oromoo gabrummaa cimaa ta'uusaa waan hubateef uummata kanaaf qabsaa'ee bilisa baasuuf firii qormaata biyyoolessaa isaa eeggachuu dhiisee Abaa'ootti dabalame. Dhaaba kana keessattis yeroo jalqaba barnoota seenaa baratee leenjii dabbaalummaa Abaa'oo erga xumureen booda eebbisaan ramaddiidhaan gara Asoosaatti qubee barsiisuu fi tuullaa shira uummata Oromoo irra jiru uummatatti labsuu irratti xiyyeeffate. Ergama isaa guddaa gara Asoosaatti imale. Baachaa erga tureen boodas gara magaalaa Finfinneetti imale. Sibiilli ilma Oromoo eebbisaan Finfinnee ergaa deemee boodas gadi hin teenye. Gimii fi xiiqii of keessatti bobeessaa saba isaa cunqursaa jalaa baasuuf gara bosona Booranaatti imaluudhaan qabsootti bobba'e. Booranaas guutuu ishii waliin gahee Moyyaalee, Areeroo, Sololoo fa'aa keessa turuudhaan iccitii qabsoo diimessaa ture. Booranaa qofa osoo hin taane iddoolee garaagaraa kanneen akka Walloo fa'aattis bobba'uudhaan qabsoo hadhaawaa gaggeessee ture. Maarree jaalatamtoota keenya jiruu qabsoo Booranaa kana keessa yeroo baay'ee rakkoo adda addaa argeera. Bosona Jijjigaa keessa yeroo turetti waan soorata dhabee guyyaa 5 biyyee siphatee jira. Yeroo 3 harka wayyaanitti kufe mana hidhaa keessattis dararaa cimaa arge. Yeroo bosona Booranaa turetti immoo daangaa Keeniyaa irratti qabamuudhaan mana hidhaatti darbatame. Yeroo dararamu jaalleewwan isaa hedduun immoo biraa wareegamaniiru. Chittis weellisaa Biqilaa Guyyootaa waliin wal baruuf carroome. Biqilaa Guyyootaan artistii beekamaa hiriyyaa eebbisaa ta'uudhaan umrii hedduu waliin jiraatanii mana tokko galaa kan turanidha. Biqilaan yeroo baay'ee gitaara kan taphatu yoo ta'u, weelluun inni irra caalaatti ittiin beekamu sirba Booranaa amma hoollee jedhuuni. Maarree eebbisaa addunyaan turtii isaa Booranaa irraa erga deebi'ee gara Gullallee qajeele. Gullalleettis dhaaba Abaa'oo humna jabaan dhaabbatee jirutti makame. Obboleen Coolataafaa baga dhuftee anaa dhufu jechuudhaan simatan. Amma jireenyii fi qabsoon bosonaa sigaa hawwisoo deeggare hawwisoo tajaajilaate jedhaniini. Haaluma kanaan eebbisaan taa'ee osoo weelluu isaa shaakaluu iddoo adda addaatti socho'uudhaan sirba warraaqsaa uummata sochoosuu obboleen Coonfaa gara biyya ambaa godaannaan eebbisaan garuu biyyuma keessatti hafe. Warri wayyaanees mallatteessi hojii siyaasaa fi qabsoo Oromoo hin hojjedhu jedhii gale jedhani. Inni garuu lubbuun koo hanga ba'utti kaayyoo koon sharafu bosona kootti hin deebi'a malee jedheetu gan isaan dide. Haati dhiiraan boossi
lafa gangalattee mucaan kun du'emu naa galalaata jettee. Hin boo'inaa ayyooku. Ani diina waraana dudduubatti nafnu waliin wajjiin kaan.